Iyyaafannoo markazoota onlaayinaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtu. Akkuma amma dura baallama isinii seenne qophii iyyaafannoo markazaa inshallah yeroo muraasa keessatti ni eegallaa jennee walii gallee turre. Ana qofa osoo hin taane akkuma jirtu agartan saahiba kiyya iyyaafataa wajjin argama. Mee inshallah obboleessa keenya iyyaafataa hizbii taasisaa obboleessa keenya maammee carraanaa kan nuuf itti fedduu tagalatoomee. Duraan dursee assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amma qaanko iyyafataan jaama sagantaa iyyaafannoo markazaa tana obboleessa keenya maammee hojii qopheessinee jirra inshallah sagantaa tana keessatti markazoota adda addaa dhaynee bifa interviewtiin akkasuma seenaa isaa jalqabarraa hanga gartee ammaatti inshallah qorannee iyyaafannee hanga gartee inshallah isiniif dhiyeessinu taha. Warroonni sagantaa tanarratti nuuf hojjedhu iyyaafataan jettan lakkoofsa iyyaafataa arma gadii kanaan qunnama. An hangarumaan dhaammadhaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tole gaa walitti deebinee jirra. Obboleessa keenya iyyaafataan nu jajjabeessuu qabdan jee akkasuma karaa isa ittiin qunnamnus nuuf himee jira. Lakkoofsa arma jalatti argamu kanaan isa qunnamaa. Achi booda imoo keessaan isa dubbisaa konkolaataa kaffaltii irraa bilisaa liinkii ergaa fi isin biratti argamaa isiniin jenna. Qophii teenya ta'arraa asirratti umurra filannoon keessan iyyaafataa haa ta'u.